السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا ربطوتا في كبجمتو تكينيا جرتوا بقى جراتن بقى سنجرتن هندنا جينيا جراتوا فيا كيسني نجا كيسني سنين جتشار روانتني سنين كبر ما دفع ماليو جتني لقى ربي وانا جايبات جتشودا وانا نتيان نتوكو جتشودا وان نتيان نتوكو كيس مكوتو يعني جتشودا مالي في تقول ما درارتو برتوا سفنان شينيس yeroo sana zimu majettene dhaggeeffatte jechuudha akkasiin jettee zimu majettene dhaggeeffatte baqa ganama nana otoo wajjin deemin dhuftee qulfii keenaa kennimee as keessa turuu barbaadanaan jettee mana keessa turuu barbaadaati naan jennaan inni rakkoon qabu ture jeeni qulfiillee dhiisee fi deemee jechuudha shimalma keessatti dhiisee innaan hojiidhaa dhufu mufaaja'ana goote jechuudha maani mufaaja'an suni yoo jettanii akkuma sin argitan akkuma guyyaa lama sadii dura argitanii waan hunda qopheessite jechuudha dhabdee annatoon bayin qulfiin irraa fuutee erga qulfiin irraa fuutee manallee tottolchitee waan hunda goote akkuma sin argitan sana jechuudha innaan dhufu ishiinis Mustafaanis mana jiru jechuudha namoonni biraamoo warri mollaa kana namoonni isaa waaman jechuudha warri mollaa kana ta'anii jiru jechuudha waan sanan jaanis maaliyo jettanii akkuma dura viidiyoo irratti argitanii hajji faana sinii walitti sin araarsinaa walitti sin deebisnaa naan jennaan dhugaa rabbi baay'ee tokko aaree ture jechuudha keessa kooti baay'ee garaan kiyya gubataa ture akkamitti akkas naan jedhu otoo waan hajjiin godhu beekanii akkamitti akkas naan jedhu jeetanii baay'ee tokko isaan taaree ture jechuudha sallachuutu jechuudha akkamitti isaan yaadanii sammuu qabanii maaliif jeetanii baay'ee tokko isaan taaree ture jechuudha shiillee Mustafaallee jechuudha dubbiin akkasumatti jechuudha kanaan jedhamte isaa waan biraanaa godhanii turanii jechuudha wanti ishii biratti taasee waggaa kana daa'imni kiyya na bira jirtu alhamdulillah na bira jirti garuu lidatii ishiin goonee fi baqa yaadannollee suuraan kaasnee jedhaniin yoon danda'e yoon hojiidha galee mana suuraa geessee daa'ima kiyya suura kaasisa waan akkasii jedheetanii ishii biratti taasee jechuudha ishiin immoo maal goote dhuftee rabbi galateeffatu jechuudha maaliif namni nama galateeffanne tokko rabbiin hin galateeffatu jechuudha galata namaa dhoksuun bareeda miti jechuudha kanaafuu galateeffatu ishiin illee Mustafaan illee ishiinis akkasuma hojii ishii irraa oolte otoo hojiin deemin eeyyama gaafattee hojii irraa oolteetu waan kana naa goote of dadhabsiiste jechuudha dhugaan kana hundayyuu ishii irraa yaanne jechuudha namni kan hunda naa dadhabu dhugaa rabbi baay'ee galateeffamanii ulfaatan kabaja guddaa na biraa qabu jechuudha saallachanu kanaafuu akkuma sin argitanitti na gammachiisuu fi daa'ima kiyya gammachiisuudha jedhanii waan hunda godhanii keekiillee bitanii baqa waan hunda godhanii akkuma sin argitanitti na eeganii jechuudha akkasin isiniin jedha namoonni isaa waamanillee galatoomanii maaliif isaan kabajanii dhufuu isaaniitiif baay'ee galatooman isaaniin jedha faayyoon isaa galatoomtu ishiinis akkuma isaanii isaan biraa haftee dhuftee daraartuullee gargaarteetti daraartuma faana soolanii hajji faana walitti deebisnaa yeroo jedhanii ishiin immoo baay'ee tokko mormaa turte jechuudha maaliif amala hajji waan beektuuf waan keessa beektuuf ishiin baay'ee tokko dhuguma seete ishiinis akkuma kiyya dhuguma seete baay'ee tokko lolaa turte jechuudha akkuma kiyyatti dhagaame jechuudha anillee keessuma kootti na gubate malee keessuma koon na gubate malee amma ol baasee isaanitti lolle maaliif mana kiyyatti namaan lolu je'etanii saareen illee mana ofiitti nama nyaattu kanumaaf hin gadi of qaqqabee jechuudha faayyoon immoo dhugaa rabbi baay'ee ishii galateeffadha amma naa lolti je'ellee yaanne ishiin immoo naa lolaa turte jechuudha akkuma sin argaa turtanii akkasin isiniin jedha dhawantiin immoo dhufee fi maali yoo jettanii gammachuudhuma sana ibsachuuf jechuudha tokkoffaa gammachuu kiyya ibsachuu fi lammaffaa immoo isaan galateeffachuuf jechuudha warroonni karaa koomentii akkuma kiyya artanii akkamitti hajjitti deebitaa akkamitti hajjitti deebistu jettanii haartanii dhugaa rabbi galatoomaan isiniin jedha naa jiraadhaan isiniin jedha anillee hajjitti deebi'u miti otuma wanti barbaade dhufeellee otuman du'eellee hajjitti deebi'a jee yaaduun isiniin jedha maaliif hajjitti deebi'uudhaaf ani karooran qabuun isiniin jedha daa'ima kiyya guddifachuu hin danda'u maaliif abbaan jiraachuu baates tokkuma waan ta'eef inni daa'ima lammaffatti ta'a waan ta'eef qophaa koo guddisuutu irra naa caalaa jechuudha qophaa koo guddisee daa'ima kiyya kan barbaadetti qabadhe amman isa faana rakkadhu daa'ima kiyya faana rakkadhe guddifachuun naa wayya daa'ima kiyyaan isiniin jedha akkasin isiniin jedha siifan amma mana jirtu akkuma beektanii siifan faana hajjiin illee wal lolanii kanuma dhiyoo faana fuudhanii jechuudha baati lamallee guunne
ishii fana wallolanii ishiin illee rakkadhee maal naan jennaan ishii baqa mana kiyya bulii jedhanii ofii kiyya warra ollaa bulee baay'ee tokko na shakkisiisti jechuudha maaliif isheen mana bira hin jirtu baay'ee tokko natti ulfaatte jechuudha ergamtee natti dhuftee laata akkuma warra duraa ergamtee natti dhuftee laata jedheetan ishii shakka jechuudha maaliif daa'ima kee maana dhokstaa maaliif akkas nagootaa annen sakkumaadhaati an daa'iman qabu malee akkumaadhaatti siif hin qabaa hojii deemtu na bira kee wadhuuti deemii bakka tokko yoo dhaqxu na bira kee wadhuu deemi nan dhoksiinii mucaa kee waan tokko si jalaan godhuu naan jettani garuu ishii namanuu jechuudha warroonni duraas akkuma beektan akkasuma waan jedhaniif ishii kana siifan kana baay'ee tokko shakkaa jechuudha mana kiyyan baneef malee keessa kiyyan baneef jechuudha natti ulfaatte ergamtee dhuftee yookiin ajjiirraa ergamtee dhuftee yookiin nama biraarraa daa'ima kiyya na jalaa fuuchuu dhuftee laata jedhetanii anii fi siifanii manuma tokkoon qaba waan ta'eef mana kana keessa waliin hin bulluu jechuudha qobuma qobaa bullaa ani ishiidhaa mana dhiiseefini narra kadhee nama beeku waan jetteef rabbuma sodaadhee mana kiyya banee fi manuma keessa bulti malee ooltee bulti malee ani immoo asin bulu jechuudha inni ishii bira ture warra ollaa daa'ima kiyya keewwadheetanii ishii faana dhufee takka ture deemee warra ollaa bulaa jechuudha ishiin immoo qobuma ishii as keessa bulti daa'ima kiyya amma as jirtu kanatti takka daa'ima kiyya faana waliin agarsiisne daa'ima kee maalumaaf na dhusitaan maalin si jalaa godhaa an daa'ima kee nan nyaadhaayyuu jettee ani garuu yoon si shakka jedhee numa dhuguma jirtuun itti maa jechuudha maaliif dhuguma nan ishii shakka ishii nama nu kanaafuu na agarsiisu daa'ima kiyya akkuma isin beektanii ajjiin birrii baay'ee irraa nyaatee jira birrii baay'eenaan birrii ishii baay'eetti dhangalaaste mana dhaatii baastee jechuudha mana dhaatis baastee mana farrajtee maal gootee fi akkuma kiyyaa sana duraa jechuudha godhaa fi turtee jechuudha ajjiin immoo kanan galateeffannee kana inni galatan beeku jechuudha san nama galata beekutu nama galateeffata inni immoo galata waan hin beekneef ishiillee galateeffannee gana dubartoota biraa manatti fidate ishiirratti fidataa jechuudha kanaafuu ishiin immoo yookiin akka jarreen duraa nagootii laata bakka birrii ishii jalaa fuudha ilmoo isaan fuudha jetti laata jedhetan daa'ima kiyya ishii dhoksaa jechuudha maaliif ishii nama nu jaartiin duraas akkasumatti sissittee bakka birrii kooti jettee daa'ima kiyya na jalaa fuute jechuudha daa'ima hajjii teettetu daa'ima kiyya na jalaa fuute akkasitti sinuu akkuma beektanii barbaacha meeqan daa'ima kiyya argadhe jechuudha akkasiin isiniin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dalagaallee hin qabu namallee hin qabu ishiin naan jennaan anis intala dubaraati jedheetuma baay'ee dhuma tokko garaa na nyaatte jechuudha nama rakkadhe jee garaan kun hin danda'u jechuudha baqa mana kiyya dhiisee otoo nama biraati ilma keetii bakka barbaadde dhaqii nan galchu ofirraa arjata jechuudha laan immoo akkasiin goonee ofitti qabee mana kiyya baneefiini ofii kiyyaa mana dhiisee fi warra ollaa bula jechuudha maaliif garaa na nyaatte jechuudha hojiillee hin qabu nama hin beeku yoo jettu garaa koo na nyaatte jechuudha kanumaaf garaa na laaffatte asumatti ishii dhiise jechuudha kanaan booda immoo ani ofirraa baasuuf hin deema maaliif amma kana bira ishii teessisee yoo ishii yaaddeen irraa bahuu baatte ani afaanuma baafadhee tan dura baay'ee tokko natti ulfaate narraa deeme jechuun baay'ee natti ulfaate ishiin ofii yaaddeen irraa hin baatu yaanan ogumaan narraa bahiin jedhaan maaliif ani ittaa yaadduu baqa aariinis irraa badu jedheetumanii zimmi jedhanii jechuudha namni tokko ati yoo yaaddeef namni immoo siif yaadu jechuudha yoo yaaddeen irraa bahuu baatte ani kanaan booda mana namaarras deeme buluu hin danda'u narraa deemeen jedhaan akkasiin isiniin jedhaa maaliif intalli kun waan meeqa dhabdee yookiin sammuun ishiin tuqamaa laata nama sin qabu yeroo jettu hojiirra sababa hajjii baatee birrii ishii sababa isaatti dhabdee manallee sababa isaatti irraa baatee bakka bultuun qabdoo baqa shaaraa dhumar daandii dhumar oliif gadi hin deddeemin baqaanuu warra olii wajjira waan ta'eef warra moollaa bulee ishiin mana kiyya keessaa bultu sababa jilleen maraatiin baqa je'etanii anis yookiin waan irra ta'uun beeku booda waan nama mudatu beeku je'etanii garaa laafee fi akkasitti ofitti qabee jechuudha yookiin sammuun ishiin tuqamaa laata yookiin waan tokkoof gootii laata baqa rakkoon qabaa bultumanuma kana keessa nugaa nama mala qabaanna waan hundumtuu nama gaa waan ta'eef nugaa baqa rakkoon qabu ishii danda'eetanii jiraanna je'eetanii akkasitti ofitti qabee jechuudha amma aarii dabarsatteetti waan ta'eef itti yaaddeetti waan ta'eef gara barbaadde dhaquu hin dandeessisiifanillee akkasiin isiniin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maaliif anillee akkuma ishii kana rakkina keessa darbee jechuudha akkuma ishii kana rakkadhee keessa darbee maaliif akkuma ishii kana namni ofitti naqabee mana isaa naabanee baqa
nama bira ture jechuudha. Kanaafuu nama rakkadhe jechuutti cakkanuu dadhabaa jechuudha. Maaliif anillee rakkoodhuma keessa darbe rakkinuma kanaa keessa darbe waan ta'eef garaa jabaachuu dadhabaa jechuudha. Garaan kun nama rakkadhe naan jedhutuman karaa deemullee nama hin beeknellee yoo ta'e rakkadhe yoo naan jedhan bakka waanuma qabuun gargaaruu barbaada jechuudha. Yoo illee hin qabaanne ani hin beeku waanuma ta'een gargaaruun barbaadan isiniin jedha. Kanaafuu garaan jabaadhan akkasiin isiniin jedha bakka torbee tokkoof itti yaadisiifanii kanaan booda torbee tokkoon booda isin danda'u waan akkasiin jedhanii maaliif namillee nama nuffaa warrumti dhaqee galgala bira bulu kunis mana ishii namaa kennite naan jedhu laata waan tokko namni namaan jedha laata nama akka namaa miti jechuudha. Waan tokko yoo afaanin illee jechuu baate garaatti yaaduu hin dhiisu waan ta'eef akkas naan jedhu laata jedheetan baqaatillee manallee kiraa yoo argatte hojiillee yoo argatte itti yaadii zimmi jetteen taa'een jedhaani. Kanaafuu amma yoomitti namni nama danda'a miti amma yoomitti namni mana namaarra naannaa bulaa mana namaa dhiisee otoo gara laafummaa koo malee otoo nama tokkooti manuma saayyuun seensu namni gorsa namaan dhageenya kun booddeensa akkana ta'aati. Ishinis kun akkana taate jechuudha. Siifan otoo birrii qabdu otoo mana kireeffattee qabdu ajii waan hunda akkatti muxuutu harkaa godhee harka duwwaa ishee hambisee akkatti mana namaarra ishee naannessaa jechuudha. Inshaallah rabbi jira birreessi itti dhufti waan hundayyuu itti dhufti. Amma ishiin nagaadhaan isa biraa deemuudha malee isiniin jedha. Kanaafuu ishiinis manas barbaaddattee yookiinis hojiis olumaaf gad deddeemtee yoo barbaaddatte anillee nan barbaadaaf zimmu jedheen ilaalu waan ta'eef bakka anu jedhu si ijoolleen bebbeekuunis daddawalee hojiin nama akkasiin na bira jira barbaadaaf jedhee nama gaggaafadhaaf jechuudha. Isiniin jedha ajjittum yoo dhaga'ee yookiin immoo akkasiin na bira jirtu hin beekasi ishii barbaacha dhufee yookiin immoo rakkoon irraan gahaa rakkoo daa'ima kiyya irraan gahaa jedheetanii baay'ee tokkoof sodaachaa jira jechuudhaaf shakkaa jira hamma samoona kanaa jechuudha. Kanaafuu otoo daftee narraa deemtee otoo daftee furmaatatti barbaaddattee jiruu ishii kanatti baay'ee tokko natti tolaa jechuudha.